Oolmayni kiyyaa guyyaanin akkaan biizii kaniin gama hojii deemuu maal akka fakkaatu isin garsiisuuf yaaleetiin jira. Viidiyoo kana guutuu isaa daawwadha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtuu kabajamtootaaf daawwattoota keenya akkam jirtan nagayaa isiniin jechaa deebinee dhufnee jirragaa viidiyoo haarawaan viidiyoo oolmayaatiin deebinee dhufnee jirraa. Akkuma taayitilii viidiyoo keenyaa irratti argitan sanitti guyyaan akkaan biizii kaniin gama hojii deemuu maal akka fakkaatu akkamitti oolmayni kiyya maal akka fakkaatu isin garsiisuuf viidiyoo kana isiniif waraabe akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Gamanumaan isiniin jechaa sa'aaniin an ka'eegaa ganama subiidha jechuun subhee osoon azaaniin duraan ka'eetiin hanga subheen geessuu qophaawaa ture odoodhee maal jee gizii azaanii akkumaan salaatutti salaatee eegas boodagaa istighfaara godhee azkaara garagaraa godhee guyyaa keenya rabbi nu haa bareechuu jennee eegas boodagaa yoo dandahamee quraana qara'uun irra filatamaadha. Quraana peejii takkallee taatu yoo qaraatan maashaallah bareedaadhaan jaa rabbi nurraa illee isinirraa illee haa taqabbalu jecha viidiyoo kanammoo as keessatti galchuullee hin barbaadu garuu ammoo mootiveet nama godha nama kakaasaa ji'ee waan yaadeef mu'mina yookaan muslima tokkorraa wanni eegamugaa hundirqama keenyaa sanamni salaanne silaa islaama ja'amuullee hin dandahu saniifuu kana akkuma mootiveet isin godhuufin viidiyoo keessatti yeroo baay'ee dabala. Eegas boodagaa eegaaniin salaata salaatee booda halkanii akkumaan isiniin jee faxara godhuttiin seene akkuma argitan harragaa faxara ajaa'ibaatiin godhuu deema. Mulawwaa duraan qibaabaa irratti yookaan waanuma qabnu irratti godhanna. Arrammoo oovina keessatti akkamitti akka godhamuun laala je'eetiin tana durallee goone arrumaan godhee niin godha je'eetiin itti seene kunuu qoshaa akkumaan mulawwaa jiifadhuttiin jiifadhe eegas boodagaa gizeen kana jiisee haayyadheetiin eegas boodagaa akkaataa itti goonugaa diiteelii isaa yoo feetan isiniifin gadhiisa. Kun immoo dirqama viidiyoo oolmayaati isin dheereessuun hin danda'amu. Saniifuu gaa qoshaa tiyya jiifadheetiin eegas boodagaa mee alluqum maal akka fakkaatu isiniin garsiisa jee viidiyoo isinii waraabu seene harkaamee akkatti bareedu. Aduun amma bahu jirti. Diiminni akkana jalaa dhufe samiin waanumaan je'ee ibsuu hin qabu subhaanallah. Saniifuu akkana fakkaataa allii ganaa amma barii jiraan immoo qoshaa tiyya jiifadheen fixee jira. Eegas boodagaa lawwahumaa fi maal maalittiin seena malee gana fixadheetiin jira jechuudha. Saniifuu eegas boodagaa as deebi'een isinii marus seenee ni lawwahadhee akkuma lawwaa gootanitti godhama. Daqiiqaa jidduutti kana farfirsuun akka wanti keessan mulawwaa keessan akka isinii adda bahu leeyarii garagaraa jechuun leeyarii hedduu akka qabu godha. Saniifuu akkana yoo gootan bareedaadha je'eetiin yaada. Akkasittiin hunoo godhaa ture baay'een godhegaa hangan dandeehetti ispiidii isiniif wanni godhuu yaaleetiin jira isiniif guddisuu yaaleetiin jira. Eegaaniin dura maree lama dasaati mas huggulama maramaa huggulama mulawwaa baay'ee namni hedduun hoggu takka marree keenya eegas booda lawwahanneetuma qibaabarra kaawwabbeeyna. Eegaaniin takka lawwahadhe booda lamada ammas lawwahadheetiin zayita jidduu godhee deegaa jidduu godhee haaya hunoo saanaa oovinaarra kaayadheetiin yookaan patiraarra kaayadhee akkasi gubbaa isaa kana salliixa gubbaarra dibee garuu waan isin ajaa'ibu salliixa hin fixu akka gizee mulawwaa gizee goonu finnu sanitti zeenniin irraa bakka filatamaadha. Zayita sirraa dhuguu dhabuudhaan hedduu bareeda.
Gizeen kana keessa kaayyadhe booda asiin immoo biddeena buusuun eegale. Biddeena asiin buufachaa kalaaqana maaliif jennaan gizeen dhufe biddeena buusuu hin danda'u niin dadhaba. Ammumaan buusa firraa je'eetiin asiis kibaaba buusaa asiin immoo waxii godhachaa allichaan godhu jira allichaa dinnichaa akkattiin godhee enumaa isa qofatti hin dhaabbaddu qeessiris niin godhaa. Shiroommoo har'a guyyaa bayyaayinatiiti. Saniifuu shiroommoo gizeen dhufe qallaalii waan ta'eef oowwituusiitiin gizeen dhufe godha sa'a 6. Akkanatti kunoo allichaa keenya akkana firraa bareechinee jirra. Gamanaan oovina keessa maxaraan nu jira. Asiin immoo biddeenaan nu buusu jira. Asiin allichaarra jira. Allichaan gizee irraa bu'ee immoo qeessirra kaayyannaa kunoo akkuma argitan diimachuu jira faxarra keenya. Mul'obaa oovina keessa. I don't know maqaa maal akka baasnuufi hedduu bareedu jira. Biddeeninis bareedaadha kunoo gizee bahee. Waan akkana bareedaan argine maashaallah. Gizee akkanatti addaan mureette akkash jalli isaatis akkana fakkaata. Gubbaan isaatis akkana fakkaata. Hedduu takka bareeda. Akkasitti kunoo likitti isinii waraabne sa'aan naggeesse je'ee waan hin jarjaraa tureef guyyaa biraammoo likitti macarashaa isaa maal akka fakkaatu isiniin garsiisa. Baay'ee jarjaratti waan hin tureef gubbaan isaa kun hedduu takka mi'aa. Akkas tureen isiniin jaa kunoo huccuu awutifiitii keenyaa waan uffannee deemnugaa akkanattiin baafadhee hara hojii cahu jira. Sarvisniinis na duraa kutee baajajumaan deemu deema. Akkanattiin cahu jiragaa eegas boodagaa kunoo allinis maal akka fakkaatu laalamee mukkeen magariisa kana tahee hedduu bareeda. Saniifuu akkasiin isin jaa kabajamtootaaf daawwattoota keenyaa warroonni viidiyoo kana hanga asitti ilaalaa jirtan baay'ee takka galatooma. Laayikii immoo hin dagatina. Laayikii dagachuun gaarii miti. Akkasumallee warroonni sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib godhaa. Laayikii sheerillee godhaa. Koomentiidha jechoota gaggaarii nu kakaasan nuuf barreessaa. Yaada bareedaa nuuf barreessaan isiniin jaa. Ammas akkasumatti wanneen isiniin jiru uummata keenyaa yookaan obbolawwan keenyaa ka Filisxiin akka hin daganneen dhaamsa kootii du'aayii teenya keessatti wanni nuti dandeenyu du'aayiidhaan isaan bira dhaabbachuudha. Saniifuu isaaniifis du'aayii godhaa salaata 5 salaattan keessattiin dhaamsa kiyya. Akkana turee guyyaan keenyaa kunoo amma gama hojii dhaqee gizeen achi dhaqe immoo waraabuun naaf hin mijjooyne. Eegas boodagaa amma sa'a tana deebi'uttiin jira karaa galaa dadhabeetiin deebi'u jira. Eegaan baajaaji seene boodaan waraabuu je'ee waraabus seene karaa manaatiin galu jiragaa akkuma argitanii galeetiin kunoo oliin deemu jira karaa manaa galee maal akka godhugaa ni laaltanii. Nyaata waa cufa qopheessaatiin deemee ni yaabira ummaan tiyya waan jirtuuf isillee daruruun feene saniifin akkasitti waan cufa godhee kutee kunoo wanni cuftii shiroo takkitti malee kaan duraan godhame shiroon immoo gizeen dhufee daddafeetiin irra kaayee daddafee dhaqdhaq takkattaati. Akkasi gooneen isiniin jaa viidiyoon kun dheeratus gaanuuf kolchaa isiniin jechaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinuutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.